eegaa turanii keessaa waa'ee Simoon ilaalla. Simoon mul'aticha eegaa ture jedha. Mul'anni maa inni jedhu lamaanuu isarratti dubbanna jechuudha. Amma nu dubbiseera obboleessi keenya. Waaqayyoon kadhannu waa'ee dubbii kanaaf. Gooftaa Yesuus Kiristoos dubbiin kee jiraataadha. Dubbiin kee jiraataadha. Dubbiin kee yaa Waaqayyoo akkasumaan sa dubbatamu afoola miti gooftaa seenaa akkasumaanitu hin ta'in sa jireenya namaa geeddaru isa yaada namaa geeddaru isa destinii namaa geeddarudha dubbiin kee. Maqaa Yesuus Kiristoosiin waaqarraa nutti dubbadhu ati. Fidalaa dudduuba isa jiru. Fidala nama baay'ee dubbata yaa Waaqayyo ol bananii. Waa'ee fidalaa miti fidalaan daatee kan jiru. Mul'ata dhoksaa dubbii keetii hafuurri qulqulluun miciree isaa gadi baasee nutti agarsiisu. Nus isaan sooramnee fuula kee dura sirittiin jiraachuutti akka jabaannu ati nu gargaari. Naan yaadi naan dubbadhu gara irbaata qulqulluutuun naqin gooftaa dubbii kee kanaan of ilaaluu akka dandeenyu nu gargaari. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Ameen ameen. Simoon hafuurri qulqulluun isarra ture jedha. Gooftaa masicha isa dibame utuun argin akkan duune hafuura qulqulluudhaan itti mul'ifamee ture jedha. Utuun gara ergichaatti lixin waan ja'a ilaalla waan Simoon dubbate. Lakkoofsa 25 irraa waa'ee Simoon Waaqayyoon kan eeggatu ture jedha. Kanaaf mata duree ammaa achirra kaa'e mucaan Waaqayyoon kan eeggatu ture. Ni lammaffaan lakkoofsuma sanarraa Waaqayyoon sodaachaa jiraate jedha. Maal gochaa? Sodaachaa jiraate. Sadaffaa achumara lakkoofsa sanarraa fayyina Israa'eliif dhufu kan eegu ture jedha. Kan eeggatu turedha. Fayyina ilmaan namaatiif dhufu kan eeggatu turedha. Arfaffaa hafuurri qulqulluunis isarra buufatee ture jedha. Lakkoofsa 25 irra hafuurri qulqulluun isarra turedha. Shanaffaa fayyisaa goofticha isaa abdachiifame utuun argin akkan duune hafuura qulqulluudhaan isatti mul'ifamee ture jedha. Lakkoofsa 26 jaaffaan lakkoofsa 29 irraa hafuura qulqulluudhaan geggeeffame mana qulqulluutti ol gale mucicha fuudhee kaasutti baatee garbicha kee nagaadhaan jireenya kanatti hiikii jedheedha. Ameen ameen. Maa jechuudha garbicha kee jireenya kanatti hiiki jechuun? Boqochiisi geggeessi jechuudha. Dan jechuudha. Hallelujah. Ammam carra qabeessa namichi kun. Ammam carra qabeessa. Carraa kan akka inni magnify ta'ee gara keessa dhufuufi yookiin immoo hubannaa isaa akka guddiftanii argattanii fi yeroon kun yeroo attamiiti isa jedhu isinii deebisuu barbaada dura. Circumstances situation yeroo sanaa maal fakkaata ture? Raajicha Milkiyaas booddee kakuu moofaa sadhumaa amma Yohaannis cuuphaaf Simoon faa
baasutti waaqayyo waggaa 400 ture giddu waggaa 400 kana waldaan kiristaanaa itti waamti dark age jedhu yookiin immoo silent years jedhu maayidhama barri kuni bara dukkanaa yookiin immoo bara callisuu waaqayyo jedhama. There were no prophets, priests, or anyone else. Preacher, you never find in the scene. Nam tokko mul'atu achitti. Bara callisuu waaqayyo bara dukkana liqitii kana keessa from nowhere nama sadii achi as baase waaqayyo. Nama sadii. Tokko namicha kana bikkeeroonni agartu. Lammaffaa Haanna argitu. Ishee abbaa manaa ishee heerumtee waggaa 7 duwwaa duukaa jiraatte abbaan manaa hin sokkee jireenya ishee gara mana qulqullummaatti galchiteedha. Ganamas galgalas mana qulqullummaa keessaa hin baatu turte hin kadhatti turte. Masicha warra eegan keessaa Simooniif Yohaannis Cuuphaadhaa wajjin isheenis in eeggatti turteedha. Nama sadii warra kaan duraa bijaa jalaa jedhe. Warri ogeessonni ba'a biiftuutti ba'anii dhufani. Mootiin Yihudaa eessatti dhalataa jennaan mootii jedhan Heroodis fa'a. Mootii mootiin inni beeku ofii isaati Heroodis. Gara luboota dhaqanii manni qulqullummaa jira seerri jira hin raawwatamaa but it was empty. Eessatti dhalata mootiin dhalataa Yihudaa keessaa Heroodis itti erginaan macaafa gaggalagashanii dhalataa eessatti Beetlehem iddoo jedhamutti dhalata jedhamee caafameeraadhaan wanta ta'aa jiru garuu hin beekani jalaa dhokateera. Garuu warri hafuurri qulqulluun itti mul'ise itti mul'ifamee ture jedha. Hinuma eega boris hin bari'aa masicha eega hin bari'aa masicha eega hin bari'aa masicha eega hin dhufa guyyaan hin dhufa torban hin dhufa jiin hin dhufa waggaan eewun eega Simoon masicha eega utuu ijaan hin argin akkan duune immoo gooftaan itti dubbatee turedha. Haleluuyaa. Nuttaa mul'isuun ofiisaa itti mul'ifamee turedha. Hin du'edhe yaaduwaa nagaatti masichaan ijaan argaa. Haleluuyaa. Mul'anni waaqayyoo jiraataadha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. For 400 years dark silent omtuun jiru. Yeroo gabii kana keessa mul'ata jiraataatu jarreen sadan kana keessa ture. Heaven was open on them. Connection took place. Connection ture. Waaqa wajjin walitti connected dha jireenyi isaanii. Wal quunnamtii qabu. Mul'anni lafa wal quunnamtiin hin jirre hin jiru. Abjuun lafa quunnamtiin hin jiru. Qijatti jiraachuu danda'a. The right vision, the right dream kan jiraatu where there is connection, there is a message from God Almighty. Amen. Hallelujah. Yero connection hin jiraatu yero namni hin jilbeenfata taanaan hin kadhata taanaan there is a message. Ergaa jira. Waaqarraa dhufa. Jarreen kanarratti ulaa waaqaa banaa ture. Ulaa waaqaa sin irratti banamu. Ulaa waaqaa banaadha ture. Ergaa fudhatanii waaqarraa. Haannaan olii gaddeemtee himti turteedha. Hin dhufeem hin dhalateem jettee Haannaan waggaa 80 meeqaidha. Erga abbaa manaarraa adda baate achuma mana qulqullummaa keessa. Saba waaqayyoo. Maali waan akkasii? Maali jireenya akkasii? Utuu hin du'in ati tuun du'in isa lafarraa hin deemin hin dhufa masichittiin jedheedha hafuurri qulqulluun. What a message! What a vision!
what is vision? Maini mullan na duka itu. Maini mullanni yaada Waaqayyo yaada sajirata keessa isa maddu utualli addon qabatin uturaawwanni dhufin kanatta Waaqayyooti mullan. Hinnu fayyerga ta'e hinnu fayyadanii ni dubbatu intaa yoo ta'e intaa jedhanii dubbatu yaada Waaqayyo Waaqa jiraataa keessa samaddudha mul'an nur keessatti maddu kaayim akkuma sila jedhe garuu where there is connection there is a vision, where there is connection there is a dream. Namni waan baay'eetti saba Waaqayyo jireenya isaa devote godha. Afaan Ingiliffaan he devoted himself jedha namicha kanaan Simoonin. He what? Devoted himself. Waan baay'eetti devote of godha namni. Waan baay'eetti qarshii argachuutti devote of godha. Fiigicha biyya lafaatti devote of waan baay'eetti. He devoted himself to God. Where is it? jedha Boris. Where is it God? jedha Boris. Gaafa mucaan gara mana qulqullummaa dhufu oh jedhe Simoon. Kanaam jedhe hafuurri qulqulluun. Hallelujah. Kanaam daa'imichi innan sitti meesa kanatti hin jedhe isa nutti mee ifatti nu babaasu Waaqayyo. Kanaam mucicha ammatee kaasuutti baateedha. Fuula Waaqayyo dura dhaabatee lubichi Simoon Waaqayyo garbicha kee jireenya kanatti hiike gaa. Hallelujah. Hinnume kanarra booddee waan lafarraa eeguun qabu jedhe. Hinnume namni Yesus Kiristoosin gaafa argatu the real satisfaction jireenya namaa keessatti addoonni kan qabatu satisfaction jireenya namaa sassaabamu quufu kan argatu namni Yesus Kiristoos jireenya isaa keessa guutummaatti yeroo lixu duwwaadha. Kanaachi kaakaamaadha namni kana sin qaba sana sin qaba kana sin qaba sana sin qaba kaakaamaadha namni jireenya namaatti gabii kan godhu hafuura qulqulluu hafuura Waaqayyooti. Hallelujah. Gabii sinittaa godhu Kiristoos. Isa gaa mul'ata Waaqayyoo mul'anni maayini jedhu jalaan deebisaa jira. Mul'anni gaa Waaqayyo Waaqa maccaa biraa isa madduudhaan jedhe. Waaqayyo individual si mul'ata kenna namoota dhuunfaadhaaf maatiidhaaf waldaadhaaf biyyaaf Waaqayyo maal kenna mul'ata kenna dhuunfaadhaaf maatiidhaaf waldaadhaaf sabaaf biyyaaf maal kenna Waaqayyo mul'ata kenna karaa warra agency isaa godhate karaa warra connection qabu mul'atas baasa Waaqayyo. Maqaa Waaqayyo ulfaatu. Hallelujah. Asbaasa egaboos kan jedhamu hojii ergamootaa keessatti elaa waggaa dhufu beelattaa qophaa'eedha. Hafuura egaboos Waaqa nurrattaa dhangalaasu. Beelat dhufa jedhe qophaa'eedha egaboos. Biyyaan hubattanii maatiidhaaf hin kenna. Utuu mul'atan fudhatee warri tan karaatata warri fiigan garuu kisaaraa keessa bu'u akka Nuhaamiin faa akka Abemelek faa kisaaraa keessa bu'u. Haalli warri inni fiigsu gamanaa gamanatti ijoolleen lamaan taa abbaan mana harkaa taa wayyoo itti isheen. Kanaaf mul'ata Waaqayyo dhuunfaadhaaf hin kenna. Maatiif kenna waldaaf kenna biyyaaf kenna Waaqayyo. Maqaa Waaqayyo ulfaatu. Nama tokko agarra gaa jalatti Nooh nama jedhamu. Eewun jedhee Noohini boqonnaa 13 amma 14tti qophaa'ii daagim. Nooh waa'ee Nooh seera uumamaa 13 14 mee dubbifnu 13 14 yeroo namni foon uffate hundi fuula kolraa itti raawwatee ga'eera lafti humnaan walirratti ka'uu isaaniitiin waan guuteef ani lafarraa isaan nan balleessa.
Rendebi'a. Kudha tokkoof kudha lama amma kudha afuritti. Kudha tokko kudha lama kudha sadii kudha afur. Lafti immoo fuula Waaqayyoo duratti mancaa ta'e. Maal ta'e? Mancaa. Humnaan walirratti ka'uudhaanis hin guute. Waaqayyo gara biyya lafaa ilaalee kunoo lafti akka mancaafame uumamni foon uffate hundinuus adeemsa isaa lafarratti akka mancaase hin arge. Waaqayyo yommus Nohiin yeroon uumamni foon uffate hundinuu fuula koo duraa itti raawwatee dhumu ga'eera. Lafti humnaan walirratti ka'uu isaatiin waan guuteef ani lafarraa isaan nan balleessa. Ati muka ta'urraa markaba tolchi, keessa isaatti kutaa kutaa baasi. Keessaaf duubaanis leelee lafa keessa argamuun duuchi. Ameen ameen eebbifami. Ani uumama biyya lafaarraa maalan godhaa? Nan balleessa nana xaa'e. Ati garuu ofii keetii maal godheedha? Wal gargaaraa deemna jiran. Ati garuu ofii keetii maal tolchadhu? Doonii tolchadhu, bidiruu tolchadhu jedheedha. Maaliif akka ta'e garaatti sin deebisa. Garuu uumama hunduma laalee Waaqayyo nama uumuu isaatti hin gaabbeedha, hin gaddeedha. All human race became wicked. Cubbamoota irra daddarboota ta'ani. Itti dubbannaan hin nageenye. Boqonnaa tokko qabdanii seera uumamaa yoo laaltan cubbicha attamitti akka inni dhufe wajjin akka isaan ciisan maal akka ta'e hundumaa isinitti dubbata. Irra daddarbaan honnee namaa qabate. I will destroy the land jedhee Waaqayyo. Ati garuu maal godhadhu? Markaba tolchadhu jedhe. Markabnis dooniinis sanuma markaba tolchadhu ittiin jedheedha. Ammamiif abboomame namichi kun dafeen kutaarraa fixuu barbaada. Ammamiif abboomame seera uumamaa 5:32 irratti yeroo Waaqayyo kanatti umuriin isaa waggaa 500 yeroo dooniin numee itti galaagaatti jedhu Waaqayyo seera uumamaa 7:6 irratti waggaan isaa 600 tureedha. For how long he built the ark? Waggaa meeqa? Waggaa 500 itti dubbate waggaa 600 raawwate olitti liti jedhe waggaa 100 meeqa? Waggaa 100 guutuu inni mukuma kosokkosa boris puu edha itti gaisaa darbu mocking against him. Maal godhaayira ittiin jedhu. Bokkaatu rooba lafarratti lafa balleessuuf Waaqayyo ittiin jedha darbu. He obeyed the vision. He honored the vision. Waan Waaqayyo garaasaa keessa kaa'e waan Waaqayyo itti dubbate iddoo guddaa kenneefiti ganamas galgalas jecha Waaqayyo duukaa amma dhumaatti dhimme. Jireenya dhimmu nuuf kennu Waaqayyo. Obedient. There is no value to get a vision unless and otherwise you obey the vision of God. Why does he give in the first place? Kanaafi Waaqayyo mul'ata isaa kana fideetitti kenne ganamicha kanatti. Maaliif Nohiin filate Waaqayyo? Lakkoofsa 9 itti deebina. Lakkoofsa 9. Why is it special? Go ahead. Nohi dhaloota sana keessatti nama qajeelaa nama balleessaa hin qabnes ture. Inni karaa Waaqayyoo irra deddeebi'uudhaan Waaqayyo wajjin jiraate. Hiddi dhaloota sanyii Nohii kanatti fufee kan lakka. Isa masa danirra nu deebi. Mee dhaggeeffadhaa gaa. Nohi dhaloota sana keessatti nama qajeelaa nama balleessaa. Nohiin dhaloota sana keessatti nama qajeelaa. Mee nama qajeelaadhaa? Nama qajeelaa. Tokko taaneo. Nama balleessaa hin qabne. Nama balleessaa blameless. Lama sadaffaa. Inni karaa Waaqayyoo irra deddeebi'uudhaan Waaqayyo wajjin jiraate.
karaa waaqayyo irra deddeebi'uudhaan waaqayyo wajjin jiraatin. In English, he was righteous, blameless, and walked with God. You see? Waan sadan kun jireenya attentionii waaqayyo qabate. Jireenya isaa keessatti he walked with God. Inni gara biraa waan barbaade jedhu, inni gara biraa waan barbaade rafiigu, ni barbaade waan barbaade dubbatu, but God. Hallelujah. Is that simple? When surrounding neighbors caught with sin and run after their lust, ejja sani xuraa'ummaa dudduuba yeroonni kaan muddamee qabamee jedhu gidduudha namni tokko maatiin tokko waaqayyo wajjin deddeebi'uun salphaadha seetaati. No jechuun bitaa kee fakkaachuu diddee mirga kee fakkaachuu diddee no jedha maatii kee sodaa waaqayyootiin qabatte sodaa waaqayyoo keessatti egaa bitaa mirga fakkaachuu diddee yeroo no jettu salphaadha seete. Every decision we make in life impacts our destiny or future. Every decision you make, jireenya keessatti murtoon isin gootan hundinuu murtoon nuyi goonu hundinuu it impacts our future, it impacts our destiny. You will see it at the end. You see? Obedient. Mul'ata waaqayyo si keessa kaa'e. Ergaa waaqayyo waaqa jiraata honnee kee keessatti qabatte bitaa waan barbaade irra fiigu mirgi waan barbaade irra fiigu dudduubni fuuldura waan barbaade irra fiigu. No but God, no but God, no but God. Hallelujah. Ulfinni ta'uusaaf. Hallelujah. Galanni isaaf haa ta'u. Naannaa waan barbaade irra fiiga. For 100 years he obeyed. Chiboodeen nume gaa dubbiin obsa isaa fixe waaqayyo. Kan akka waaqayyo suuta deemu jiraay? Jira? Hin jiru. Suuta deema waaqayyo. Hin fixe obsa isaa. Maa jedhe gaafa inni raawwatu gaafa obsi dhumu maa jedhe? Dooniinis dhumeera maa jedhe waaqayyo? Ol galeedhe. Ol galee inni balbalatti deeffachuuf jennaan inni kan kee miti jedheen itti qaraqqaree waaqayyo harka isaatiin jedha. Hallelujah. Eewu cufeedha doonichi. Waaqayyotu cufeedha. Si'a namni wawwaatu nu wawwaanti innoo garaa nu laaffisa. Waaqayyoon waddana ga'eera. Hin fixe waaqayyo. Waaqayyoon fixaa hin fixa. Namni garuu keessa gaggalagaluu nama lasaati. Si cufa miti seedeen na cufa jedheen litiyateen hunduma walitti gashe hundumatti wal gashe waaqayyo duduubaan gixxim godhe cufeedha. Yerootti gixxim jedhamee cufamu yeroon isaa fagoo miti. Dubbii waaqayyo waaqa jiraata mallattoon addunyaadhaaf kennu hundumaarraa kana tafe waan jettan tokko hin jiru. From Genesis to Revelation, you never find any single word was left outside. Everything is completed. Umera. Kanaaf araarri biyya lafarraa waldaan kiristaanaa yeroo isheen fudhatamtu araara fudhatama lafarraa. Jaalala waaqayyoo fudhatama. Ayyaana waaqayyoo fudhatama. Har'a ayyaanaan fayyadu mucaan eebbasan isina dubbate. Akkasumaan biyya lafaa jaallateeroo tokkicha lama isaa kennu tere mucaan ergaa guddaadha. Akkasumaan jaallateera. Akkasumaan sun egaa dhaabata. Kanaaf obboloota ko akkasitti eegaa turan isaan attamitti eegaa erta Yesuusiin attamitti eegaa jirra gooftaa maccaa. He is coming. Amen. He is coming. The Messiah will come. No more in the manger. Dallasa keessatti dhufa miti. No more. He will be back in glory. Hallelujah. Ulfinaan nu falmi waaqayyo.
maal ilaaltu si warra Galiilaa ittiin jedhamu ergamoonni hojii ergamootaa tokko irratti gaafannoo ol butamee duumessi isaan duraa adda baasee Waaqatti ol fudhateedha. Maal ilaaltu akkuma ol ba'e kanatti deebi'ee dhufaa jedhe. Halleluuyaa! Hin dhufa Yesuus. Attamitti eegaa jirta? Attamitti eegaa jirra? He is coming. He is coming. Museen michoota yookiin immoo maayittu michootiidha. Kolombosii namicha tokko dafee na gargaara xap godha dafee Fiqiruu jedhama. Mijaa'ina guutuu keessa jiraataa ilma mootii jedhamuudhaaf teessoo sana dhaaluudhaaf he has full rights. Sagalee Waaqayyoo akka jedha jedheedha. Akka nama tolu nama arifisaa imbii alee jedha. Ibroota boqonnaa 11 24 kunoo sirraa. Ilman tala Fariyoon akkan jedhamne amantiidhaan dideedha. Maaliif jedhattaansee lakkoofsa 25 irratti deebii isaa ulfina dhufuuf jiru Waaqootti mul'ise isa eega ture hoo'edha. Haleluuyaa! Agartaa mul'ata garaasaa keessa jiru? No! Kana miti hankoo jedhe. Kana miti jedhe. Gibsiin hoogganuu miti hankoo jedhe. Ilma Waaqayyoo Waaqa jiraataadhaaf ulfina isaaf saba isaa tajaajiluudha kan koo jedhe. Haleluuyaa! Gibsiin hoogganuu miti jedhe. Teessoo irra taa'uu miti hankoo jedhe. Lafa onaa keessa saba Waaqayyoo geggeessee araddaa isaa dhaalchisuudha kan koo waamichi koo Waaqayyoo biraa jedhe. Maaliif biddiraatuun kurri biloo ayitoo nabbar jedha. Deebii isaa gamatti itti mul'ifamee tureedha. Nuttaa mul'isu Waaqayyo. Ala sana ilbiisa kana tuffanna. Jireenya lafarraa is temporary. It is a tent jedha macaafni qulqulluun tent life. Dunkaana yeroo hunduma dunkaanni yeroo konfiraansii keenya gaafa jimaataa galgala sin barsiiseera waa'ee dunkaana keedii si bal'isee dhusan warra turtaniif dunkaan it is a temporary mana miti dunkaana bokkana buqqiftee moo sokkita iddoo tokko mudatee dhaabbatta dunkaana jireenyi lafarraa jedha macaafni qulqulluun dunkaana kanaafi jireenya yeroo keessa jiraanna. Abrahaam akkasuma bayi yeroo ittiin jedhe abboomamee bayeedha. Qabeenyaa koo, araddaa koo, lammii koo, maaloo koo jenneedha. Hindi dee bayeedha. Maaliif seedummoonni biroota barreesse 11:8 irratti kutaanuma kanarraa lakkoofsa 8 immoo itti agartu. Maaliifi magaalaa ishee Waaqayyo qopheesse eega ture jedha. Sheekam shee Waaqarraa maal eega ture? Menu dubbisi 11:8 immoo 10 mee dhaggeeffadhaa. Abrahaam biyya isaatii ba'ee biyya itti darbee akka fudhatuuf isaaf yaadame tokko akka dhaquuf yeroo waamametti amantiidhaan hin abboomame. Eessa akka dhaqu utuu hin beekinis hin ba'e. Maayidee eessa akka dhaqu utuu hin beekin hin ba'e. Amantiidhaan akka ormaatti biyya isaaf abdachiifame sana keessa buufate. Yisihaaqiif Yaaqoob warri isaa wajjin laficha akka argataniif abdachiifaman isa booddeedhaan akkuma jiraatan innis godoo keessa jiraate. Inni mandara hundee jabaa qabu isa Waaqayyo akka inni itti ijaaramu qopheessee ijaare in eeggata ture. Mee sheera duudee biiga ishee eeggatu sana. Mee gurra keessatti qabaa. Inni mandara hundee jabaa qabu isa Waaqayyo akka inni itti ijaaramu qopheessee ijaare in eeggata ture. Isa eewu ijaare. Thank you. Isa eewu ijaare. Sa Waaqayyo eege hundeessee ijaare sana in eeggata ture jedha. Kanaaf har'aachi dhaqee onnee achuma dhaqaa sana eegan. Asuma yeroo inni jedhu achi ba'aa suma sana eegan. As gori yeroo inni jedhu achi goraa suma sana eegan. Eegaa irraa garaan keenya moo lafarratti maxxaneera.
waan baay'ee nama dagachiisa obboleessa koo obboloota koo waca biti mee hubadhaa kan qomme bileen naas bedhu warra Amaara dhaambanne tayaadnu waan baay'eetu jireenya lafaatti nama maxxansa waan baay'ee abdii kee garuu outlookii kee kanarraa kan kaasu jireenya namaa dimensionii kana garas isa jiru sawaaqaa irratti kan hodhu kan hidhuu danda'u humna hafuura qulqulluu dubbii isaatiin gara kee dhufu duwwaadha. Ameen. Isatu haala kanarraa kaasa jireenya kee amma maal fakkaata see dargagguma maalan fakkaata darrammoo mataan na daraaree namni ditororeet godhaan deema gadi amma dacheen qileetti naqanii gatanitti ditorore agaduma deemee bakka dhuma hin dhumne hin dabarre inni cooligaan deemne ilma waaqayyoo waaqa jiraataadhaan inni haareeffamu jireenya kee keessatti dubbii kanaan haareeffama inni darbuun darbaa inni hin dabarre garuu Yesuus Kiristoos wajjin jiraata dhaqee haleluuyaa. Mana kee keessatti hinkoo qabaa sa'aatii kee keessaa yeroo kee keessaa hinkoo qabaa mana kee keessatti Kiristoos jireenya kee keessatti hinkoo qabaa hinkoo jechuun qooda taayimii sa'aatii 24 hiyyeessaafis hin kenne sooressaafis hin kenne isa hundumaaf kenne Waaqayyo everybody equally given is a rich poor whoever sa'aatii 24 kenne Waaqayyo but how do you utilize it? How do you utilize it? How do we utilize it? Atamitti timaayi baay'irra. Kanaaf obboloota koo sa'aatiin darbeera garuu mul'anni attamitti eegamaa neeru qabxii sadan tokko tafee egaa yeroodhaan an deemaan nama yerootti by the way. Kanaafi tokkon irraa isinii qoodee gara arbaata qulqulluutti dabarra. Mul'ata kan addoon ga'umaayin seedhuun qabxii sadii jira tokkon isinitti himee fixa. Mul'ata maaltu addoon ga'a? Waa'ee mul'ata haasofne mini amma? Jaraan haasofne mini? Mul'ata hoo maaltu addoon ga'a? Verse 25 go back. Nu dubbisi 25 keessatti maayidhaa? 25 Luqaas 2:25 irraa silaa nu dubbifameera meme lakkoofsa 25 Luqaas Simoon maal godhaa ture? Bara sanatti namni maqaan isaa Simoon jedhamu tokko Yerusaalem ture. Namni kun abboommii Waaqayyoo kan eege Waaqayyoon sodaachaa kan jiraate fayyina isa Israa'eliif dhufu kan eeggatu ture. Isa naa jedhi gara deebii dhaggeeffadhaa gaa fayyina isa Israa'eliif abdachiifame kan eeggatu ture. Taa'e ulfaadha kan maal godhu ture? Mul'anni maal ta'ama jechuudha in eegama mul'anni Waaqayyo everything waan hundumaa Waaqayyo timely yeroodhaan godha Waaqayyo. He himself is out of time but he works with the church within the time frame. Inni taayimii keessan jiru taayimii dhaala jira Waaqayyo amma nuu dhiyee kun haalli dukkanaa isaaf inni hun dukkanaa usaaf. Ameen. Ameen inni yamamini asitti namni sin taasisamu hin jiru Waaqayyo ulfina kennaa dhaggeeffadhaa. Maqaa Waaqayyo ulfaatu leeyyoon irraa cabseera Yesuus maqaan isaa ulfaatu. Kanaafi amma gaa taayimii dhaala jira yoo ta'e iyyuu taayimii dhaan ejjetan wajjin. Kanaafi Simoon isa abdachiifame sana hundumti keessan in eeggata ture inni in eega hin bari'aa in eega torban hin dhufa jiin hin dhufa waggaan hin dhufa in eega turedha. Gaaf tokko ganama isa kana amma jedhamutti haleluuyaa eegu mul'anni abjuun Waaqayyo abjuun kan sitti dubbate mul'ataan kan sitti dubbate ergaan kan sitti dubbate Waaqayyo dubbatu malee raawwata. Salamni xibaaru miti inni Waaqayyo dubbatu bakka ga'a. Ameen ameen
Waaqayyo dubbate taanaan dubbii isaa bakkaan ga'a Waaqayyo. Obboloota ko Waaqayyoon eeguun dadhabsiisaadha. Let me tell you honestly. Waaqayyoon eeguun dadhabsiisaadha. Asiif achi magaalaa meedaa keessa deemaa edda miti Waaqayyoon. Attamitti eegu Waaqayyoon? Attamitti edde Haannaan? Haannaan baay'eedha baay'ee. Haannaa ishee Luqaas boqonnaa lama naasaa jira. Haannaa haadha Saamu'eel miti naasaa jiru. ልብን የሚያዝል ከንገራናማ አዶቹ ደደብሲስ ዋን ባየዳ ወጋሜ ቀየገን ነው ወጋሜ ቀፈቦመሜን ወጋ ዲበቶኮ ቦሪስኒያ ኢፍታኒስ መሪያ ሂኔጋ ዋቀዮን ኤጉን ደደብሲሳዳ ፋርሳ ፉርተሚ ለማ ለኮስ ሰዲፍ ኩነነገኛ ዋቀዮን ኤጉን ባየ ደደብሲሳዳ የሮና ከሲሮት ተሚት ቤቱስን ቤሬ ዋቀዮ ኬ ገደሲተን አጌሴ ማይዳ ቤሬን ይጀደምሱን ቱ ጀደጋ አኮኖ ይትጋ ይሳቱራን ሲትጋ ይሳጋ ጉረት ሲያሳሳ ጋራት ሲያሳሳ ያዳት ሲያሳሳ ዋንባይት ሲያሳሳ ወጅብ መቃ ኢየሱስን ካንጀዱ ሰዋቀዮን ነገይ ጉርቻዳ አሜን አሜን ሜሜ ማይዳ ዳዊት ፋርሳ ፉርተሚ ለግባ ሰዲፍ ኩዳን ሚረጋ ናሞን ጉዩማ ጉቱ ዋቀዮ ከኤሰ ጅራ አናንን ጀድ ከናፍስ ጉያ ፈልከን እሚማን ሶራናፍ እንታይ ናሞኒ ገናማስ ጉያስ ገልገለስ ማላን ጀድ ዋቀዮ ከኤሰ ጅራ ሜሬ ዋቀዮ ከናን ጀዴ ማልታይ ሶሪ ኮይ እሚማን ሶራ ኮታኤ ጎ ጀዲስ ኩዳኒ warrina cunqursan guyyuma guutuu waaqayyo kee eessa jira anaan jechuudhaan anatti ga'isanii lafee koo na cabsan. Natti maal godhani? Mocking jechuudha. Natti ga'isanii lafee koo na cabsan jedhe. Yeroon nati waaqayyoon hedduu waa'ee namootaa dhiisam namootatti samaayii bahuu haasofnani aangoo dukkanaa where is your God yeroon itti jedhudha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ifatami jedha mul'ata kee guuf Waaqayyo si dandeessisu. Lafeen na cabee imimmaan sooranaa ta'e kadhannaa jechuudha. Imimmaan soora ta'uun nan kadhaan garuu jechuusaati. Imimmaan callu beedee dhufa miti. Burqaa bishaanii miti. Kanaafi yeroo hundumaa sagalee isaa bakkaan kan ga'u inni amanamaadha. Ibroota 4 kudhan 23 meesa dhageenya isa kana booddee jiru dubbadhu dubbifnu dubbiin waan bira darba kudhan 23 irraa maayidha kudhan 23 amanamaadha kanaafis kottaa abdii keenya beeksisuutti jabaannee qabamna. Irra deebii. Inni abdii nuuf kenne amanamaadha kanaafis kottaa abdii keenya beeksisuutti jabaannee qabamna. Ameen 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 inni jaman babaayis. Inni abdii nuuf kenne mee jedhame amanamaadha kana mala goon jabaannee qabna. Isheen ijoon dubbii sattaanudha. Amanamaadha tokkodhaan ijoon guddaan sattaanudha. Jabaannee itti qabamna. Maalitti isa irra utaalte yoo isa barbaachisaadha. Kottaa abdii keenya beeksisuutti jabaannee qabamna. Maal gochuutti abdii keenya maal gochuutti beeksisuutti jabaannee qabamna. Ameen ameen. Maa jechuudha abdii ofii beeksisuu jabaatanii dhaabachuun? Waaqayyo kannaan jedheera Waaqayyo kannaan jedheera Waaqayyo kannaan jedheera Booris iftaanis namoonni takka bubbulanii eeganii jechuutti ka'u.
maa ittee gaaf tokko siin jedhe namatu si yaadachiisa. Sini galee kanaafiti inni Ibroota barreessee jabaanneedhe abdii keenya beeksisutti jabaannee qabamnee dhaabannu. Ameen ameen. Inni abdii kenne yoo maalidha? Amanamaadha. Kanaaf beeksisiyaatu abubbulu maleennoo karaatti nambisu. Haleluuyaa. Karaatti nambisu raawwata. Kanaaf ati beeksisi Waaqayyo naan jedheera jechuu hin seesin in raawwata Waaqayyo. Seesin hin fida gatii ta'es Isaayaas 42 lakkoofsi ibdamni kunoo in eeggattan yoo harkaan hin qabattanidha. In eeggattan waan ta'eef hin fudhattanidha. Namni hin eegganne hin fudhatu. Eegeetii bakka qalameen isa geessee dadhabde eegee kanaafi eeguu warra akka Iyyoob garuu itti fufee jira. Kanas fixuu hin dandeenye hin ga'a garuu obboloota ko inni abdii nuu kenne inni amanamaadha. Inni mul'ata waldaasaaf kennu dhuunfaadhaaf jireenya dhuunfaaf kennu inni waldaaf kennu inni biyyaaf kennu Waaqayyo inni amanamaadha. Abdii keenya cimsinee eeggachuu duwwaatu hin ta'in beeksisuu tajabaan walii keenyatti himu sagara biraatti himu sagaratti himutti jabaannee hadhaabannu. Taadduu wajjin gabaabsine kana nu irratti tinimne kana dura